paawora keessaniini jechuudha. Akka nama kana dura qawwee malee paawora dhabeen godhatina. Qawwee malees paawora qabaachaa turtan. Paawora isa ajaa'ibaa. Paawora East Afrikaan dadhabdee uummanni Oromoo qabaachaa ture. Galatooma jara keenya. Kanaaf uummanni kuni akka siyaasni kun uummatatti gadi hin buune warri siyaasaa taphachaa jira ayyaana keenya. Siyaasni uummata burjaajeessu. Akka uummanni wanta takka takka wanna xiqqoos mootummaa harka micciiree gaafachuu hin dandeenye. Akka uummanni jireenyuma xixiqqoo tokkoof gaafachuu danda'a. Siyaasa fedhe qaama fedhe harka micciiruu danda'a. Mootummaa fonqolchii miti no. Haa ta'u jijjiiruu danda'a. Paawora harkatti galfachuu danda'a jara keenya. Wanni ammaan tana jarri deemee wal gaafate maal akka informationatti waa sadii wal gaafatan wanni sadeen isaan gaafatan gurguddaa takka bakka Biraanuu Juulaati lammaffaa bakka Dayinnatiiti sadaffaa harka sadii Oromiyaa keessaa qabaachuu. Wanni baa'oon gaafatte jechuudha. Harka sadii Oromiyaa keessaa qabaachuu koree Oromiyaa seelan yookaan warra Oromiyaa bulchan keessaa harka sadii bakka Biraanuu Juulaa bootaa Dayinnati yookaan Tikaati. Qaamni isaan irra wal dhaban jechuudha. Wanna gurguddaa kana. Wal dhabbii isaanii kana maal fudhataniiti? Akka nama sanduuqa reefkaa tolchuu reefka ilmaan Oromoo gurguruuf akka waan isaan lachuu sanduuqa oomishanii. Eenyuutu isaan ajajate isaan lachuutu Oromoo kamirraa diina kam ittisa? Mootummaan diina kam ittisuu barbaadeeti? Marroonoo diina kam Oromoorraa ittisuu barbaadeeti? Yookaan warri gaara jiru diina kam ittisuu barbaadeeti? Jara keenya nuti ilmaan Wallaggaadhaa rakkatanii jiran carraa amma argame kanatti walii galuu dhabuun isaanii akkuma fedhan isin godhu hawaasa kana akkuma fedhe godhu eenyu marroo eenyuutu chaarjeratti kaatee nuu loli wanna barbaannu tamarroon nuu fidu maali marroo sanuu nuututu bar biyya galche qeyrootu biyya galche Ogaandaadha is reality abiyyi wayyaaneen kalee hancufarratti tuftu abiyyi fi Shimallisis Oromootu wayyaanee jalaa baasee aangoo galche isaan lachuu Oromoo kan bilisa baasa marroon abiyyoo aantummaa Oromoo kamii qaba? Maaf Oromootti taphatan? Oromoon sadarkaa akkam jira? Barattoonni kutaa 12 carraa isa dhumaati. Kutaa 12 jechuun. Kanatti nama miliyoona meeqa feel godhan? Maal jechuun? Uummanni mirga takka gaafachuu hin danda'u. Nama 30 awwaaltee biyyee harkarraa dhadhaattee galta. Osoo inni duuti nurraa haa dhaabbattu hin jennu. Uummata keenya akkanatti kholaasee waraana lameen. Jeneraala sadiitu argame araara kanarratti. Jeneraala sadii. Marii namni gaggeesse. Jeneraalli sadeenuu warra Wallaggaati. Jeneraalli sadeenuu. Nutti taphatanii isaan akka lola naannoo godhuudhaaf. Maa Biraanuu Juulaa faan deemin jeneraalli biyyaa maan deemin. Asii fuudhee kana gad argan jeneraala sadii. Nutti taphatanii Oromoo taphatanii isaan lachuutu. Addunyaan maal argatte? Okay, waliin gallee malee maal irratti wal dhaban maal wal gaafata? Maaliif hin dubbanne? Kasan duraa maan dubbanne ka Eltiraadhaa maan dubbanne? Waan Eltiraarra walii galan gaafa dura galan waan san duraa ka irra wal dhaban ka ammaa ka irra wal dhaban. Clearly maa adda nuun baafne. Isinitti taphachuu jiran noo waarii kana jabeessaa uummata kiyya hin barbaannu wanni kun lafa qabatee hawaasa keessa gabbu'ee qeyroo harka seenuu qaba. Bakka mootummaa fonqolchina jenna waraanni haa dhaabbatu siyaasni nagaa lafatti gadaa deebi'u waggaa 6 abiyyiif kanninee jira warra biyya bulchuuf waggaa 6 carraa kannineef okkora tasgabbeessuuf
haalota garaagaraa ni barbaachisa. Hannuufiin uumaa rakkoon qabu jabaatee jira amma. Nagaas buusuu ni danda'a, dimokiraasiis lafa qabsiisuu ni danda'a yoo barbaade mootummaan. Yoo hin barbaade paaworaa Eertiraan dhahajee humna xarraq jechaan jiru mootummaan paawora qabu kanaan dimokiraasii tasgabbeessuu ni danda'a. Warra heera kabachiisu jaarratee jira yoo barbaade. Yoo ilmaan Oromootti taphachuu barbaade malee mootummaan ilmaan Oromoo akka inni mataa ol hin qabanne godhuu yoo barbaade malee. Humna heera tasgabbeessu akka Baattuyyuu malee Oromoon ijaarsa aadaa isaatiin of jiraachisaati ture. Utuu isaan hin jiraatiin Oromoon jira. Isaantu fide miti. Bilisummaadha jedhanii yaada bal'inaan. Yaada dhaaba karaa PP yookaan biltsiginnaadhaan deemnu olaalle yaada haaraa fudhatanii hin deemne. Yaaduma kana dura baratame, yaaduma goonsaa aangootti kennanii jara meeshaa hiiksisuu karaa Oromoon bilisummaa baasa jedhanii yaada haaraa fudhatanii hin deemne. Oromoon baay'ee gadda kanatti. Baay'ee qaanofneera. Hamilee keenyas cabsaniiru. Ammas ilmaan Oromoo, harmeen Oromoo saanduqa haaraa akka bitattuuf awwaajii labsanii ba'aniiru. Karaa mootummaas yoo ta'e, karaa warra abaa'os yoo ta'e baay'ee gaddina karaa kana. Nuyi biyyi keenya nagaa barbaaddi. Nagaadhaan beekamna ture. Nagaa ture wanni mallattoon keenya. Har'a garuu warra qaanii taanee, warra kolfaa taanee, warra boo'ichaa taanee, warra wal nyaattu akka bineensaa baay'ee gaddina. Kanaafuu lamaan isaanii aangoo isaanii akkuma sila kaasti wanta barbaadan achitti fixachuu danda'u Oromoof armee Oromoo irraa waraannaa dhaabatu. Bilisummaa isaan jedhanis, biltsiginnaa isaan jedhanis hin barbaachisu ilmaan Oromootiif dura haa jiraattu. Oromoon nagaan ba'ee haa galu. Kana kan hundi keenya gochuu qabnu tokko hundi keenya wal faana dhaabachuu kan qabnu kanarratti yaada mormaa addaa qaba yoo ta'e an akka isaaniin addatti ilaalu kana yeroon jedhu dhaaba isa tokkorra goree kanas sirriidha jechuuf miti. Ammaaf nagaa barbaanna waan ta'eef hundi keenya kanarratti gumaacha haa goonu. Gurri qabu kanaa dhaggeeffatu jechuumaa fi galatoomaa. Sayyaas baay'ee wanta gaarii dubbatte. Thank you very much. Fayyate, I appreciate it. Gigi, har'a Oromiffaan haasofta gaa. At least ishee jedhe at least. Barattamoo gidduu kana. Project irra jirran beekanii namni baay'ee. ድምጽ አይሰማም። እኔም ብቻ ነው ወይስ የጂጂ ስም ድምጽ አይሰማም? ካልትዬ እኔ ይሰማኛል። አስገባኙ ቁጥር የለውም እኮ እስቲ ቢፍቱን እናያለን የት እንዳለች ግን እኔማ በቃ ያስገባኝ ነገር በጣም የሚያማዝነው ዋንት ትገድቶ እኮ ከነዳ ነሞተ ባየ ግሽ እንደው ኦኬ አይ ታ እኔ ሮቄራስ ኢንትሩ አንተ ነሞተ ባየ ትጅራ at least lama yoon dabaleedha kanarra namootuma saddeetii wajjin hin dabarsu barbaada awaash itti fuufine amma jijjiin deebitutti warra shamarraa dubbatan caaltu na dubbatu addee caaltu
Ani shamarra ta'uu kulleen beeku garuu ishee kan shamarra ta'e nan dubbadha. Afaan Amaariffaan moo afaan Oromootiin haasaa turtanii? Afaan Oromootiin haasofta malee giftii gootimma. Afaan Amaariffaan haasaa turtan fakkaate ayyaana. No. Jijjiidhaaf jenneeti. Okay. Akka mul'atanii akka bultanii maan Oromoo. Yaa nutti dhagahameera. Just but ani akkuma sabaattan dubbadha amma akka nama tokkotti akka caaltottan dubbadha. Namni tokko maal jedhee hin gadda beektaa? Afaan Amaariffaa asirratti hin argee. He said namni ijoollee isaa dhaqee lolatti ergatu jira biyya alaa taa'ee jedhe. None of us do that. Argitanii? Namni haadha isaa yookiin abbaa isaatiin dhaqee naa lolee han jedhu hin jiru. Garuu ibidda harka nama biraatiin qabachuu barbaanna. Namoonni baay'een lolli kun taafuu walii jettan itti fufee maal fida? Dhumarratti nageenyumaan araarama dhufa miti. Plus lafti Oromiyaa jechaadha. Hundumtaan wal Oromoo irratti akka ta'e hin irraanfatina. Ilmaan Oromoo hundumtuu du'a Oromoo hundumtuu hin deeggara. Bitaa mirgoo jettan lolli wanta albuuda Oromoo irra jiruu fi wanta Itoophiyaas Oromoo irratti dhaabatteefu Oromoon akka Oromoo. Was it? It's okay. Nagalgalaa ganam. Warri waboo deeggarus karma tokkotti dhaabannee jechaadha. Karaa sabarra namni sabarra harka qabeeru hin jiru yeroo amma dhugaa dubbachuudhaaf. Karaa mirgaa bita Oromoodhumatu du'aa jira. Lafa dhiigaa ta'aa jirtu Oromoon kana caalachaadha. Maalloo jedhaatii ta'aatii waan nu wayyu nuuf fidaan nuuf alaa duuni nuuf gonkuma bilisummaaf nuuf hin ta'u gonkuma furmaatas nuuf hin ta'u. Dhumne mar'anne gadoonni barumaan hundaan dhufus nu ajjeesa. Nuti satmarratti wal ajjeefne akkam taagaa dhumsa. Oromoo lafarra dhumaa jira rabbi ani ayyaana lakkoofsa Oromoo lafarraa hir'isanii akkuma biyya alaatti kana dhiira Oromoo lafarraa fixan kan dhiira Oromoo dhumee booda jira miti dubartiin Oromoo akkuma garbummaan ijoollee abbaan qabne akka guddatte garatti deemtullee hin qabdu rakkina akkasii dhufe natti fakkaatan. Dhugaa rabbi akka sodaachaa jiran. Dhiirri keenya dhumee abbaa malee dhalatte ijoolleen abbaa malee dhalatte immoo gaayidaansii hin qabdu. Biyya alaatti illee kana godhu garbummaan kana fidde akka akkasitti garboomni waan deemaa jiran natti fakkaata. Of sirreessaa waliin haasa'aa warri barattan warri beekumsa qabdan please kanarratti nu hojjedha. Dhumarratti nageenyumaan dhuma wanti kun. Galatoomi ayyaana kiyya. Baay'een gaddee jabaadha. No, it's okay. Naan baay'ee gaddineerra hundumtuu keenya garuu gadda keenya transform goonee itti deemna. Gaddi akka qaba nam tokko aariis gaddassi qabannee hadhoofnee itti hojjanna kana gadda keenya kana callumannee isa imimmaan itti dhangalaasnu qofa otoo hin ta'in sassaabnee gadda kana enerjii biraatti jijjiirra gara enerjii lola uummata keenya irraa har'aaf qofa otoo hin ta'in gara fuulduraattis itti dhaabnu akka aadaa goonee kan qabannu aadaa siyaasaa qabna Oromoon waan tokko gaafata ni jalqaba number 1 no war isatti aansee siyaasa barbaadu deemsisuu ni dandeessa garuu akkuma seera siyaasaatti Oromoon no warii qaba. Noowarii kana dhumarratti gara seera keenya keessatti iyyuu tumsinee deemna. Akkas gochuu iyyuu ni yaalla. Ammaaf akka sochiitti deemsifna. No war is going to be part of Oromo politics. Aadaama haaraa, aadaama jiraataa goonee of keessatti tumsina waan ta'eef ittuma hojjannee deemna. Enerjii anis aareedha. Baay'ee aaree gaddee garuu gadda koo maalan itti godha. Akka ijoollee xinnoon bu'aa mammaan baasee bo'oonis waanuma jiruudha at least reliefii nama godha. Garuu maalan itti godha. Gaddi koo kun enerjiidha. Enerjii sana sassaabee saba kootiif waan gaarii tokko keessaan baasa waan ta'eef gadda keessan calluma jettanii arrabaanis dubbiidhaanis boo'ichaan maaliinis hin baasina gadda keessan qabadhaatii cuunfinee gadda kana jijjiirama saba keenyaaf bara baraaf jijjiirama garatti fidnu siyaasni keenya deebi'ee ijoolleen keenya sababa itti baasanii sababa tokko sababa siyaasaatiin kan itti waliin ajjeesne kana tumsuu fi itti hojjanna akka sabaatti. Abbaan siyaasaa tokko dhufee yookiin abbaan qabsoo tokko dhufee kana nu dhaabuu hin danda'u. Nuyitu akka sabaa dhaabuu danda'a. Sanarratti akka hojjennuun barbaada. Hojjechaas jirra walii jalqabneerra waan ta'eef jabaadhaa baay'ee na jajjabeessaa jirtu wal jajjabeessaa irraa kanuma goona. Aarii keenya kana gara hojiitti jijjiirraa gara xiiqiitti jijjiirraa. Xiiqiin immoo gaafa xiiqii immoo akka Oromoon jiru waan ta'eef kanuma irratti hojjenna waan ta'eef jabaadhaa. Namoota baay'ee kan hin galchine warruma asirra jiran. No, taa'i hin bu'in. Hin bu'in kana turuu hin danda'u waan ta'eef namootni as jirtan gaafa fedhan bu'uun isin irratti hin jiru. Isinuma waliin yaada keessan isin irraa fudhadhee nin goolabaa. Because namoota wajjin as taa'ee guyyaa tokko maalan godhaa baay'een kan gaddu namoonni baay'een dhufanii harka baasanii na wajjin bareechuuf as dhufanii yaada babbareedaa namoota qaban yaada ciccimaa warri qabanii
tokko beekuu dadhabuurraa liistiinis immoo algooriizimiin isiniin faa warri lakkoofsa foloorii baay'ee qabdan ol naa baasa waan ta'eef isinumaan piikii godha. Namni baay'ee dhufee ruumii kana keessatti hirmaachuudhaaf hiree argachaa hin jiru waan ta'eef gaaf tokko akkuma nama biraa namoonni biraa sa'aatii 3 sa'aatii 6 sa'aatii maal fa'aa taa'u guyyaa tokko snaakii koo fudhadhee dhufee asuma isinii wajjin taa'ee dhugaa eeyyama hojiirraas fudhadhee taa'ee mariima akkas gaafa goonu ruumii bareedaa toopiikii bareedaa irratti goona akkasuma gashaan nama maaliif dhibban ta'u nama baay'ee wajjin mari'achuun barbaada namoota haraas barachuun barbaada. Ammaaf garuu Thanksgiving booriidha gaa tarkii kana naffeela waan ta'eef anis hojiin qabaa hojiirrattis hin baane riipoortii tokko jireenya keessaa waan qaba waan ta'eef meeseejii makka isinii wajjin walitti mari'adhee yaada keessan immoo amma tokko xinnoo si yoo taate isin harkaa fudhadhee gamuma sana deemuun barbaada waan ta'eef asuma irratti taa'aa turaa warri jirtanii yoo dandeessan fayyaa ta'e caaltu koo Isaayyaasis caffeenis meeyonaatti warri dubbattan fayyaa ta'a jijjiin deebitee dhufteetti oromiffaan malee naasa'u jettee rakkistaatti immoo meesti fuufee. እንዴት ዋላችሁ? ይሰማል አሁንስ ድምጼ? ይሰማል ጂጂ። ኦኬ አያና እኔ ለየት ያለ አመለካከት ነው ያለኝ እዚህ ጋራ እንዳትቆጣ ድምጼንም እንትን እንዳትል ማለት ድምጼ እንዳይደበቅ እንዳይቆረጥ ኤዲት እንዳይደረግ ለማለት ነው። ቅድም አንተ ስትናገርም የሰማኋቸው ይገቡኛሉ ያልገቡኝም አሉ። ያው የተወሰነው ፐርሰንት እንግዲህ ገብቶኛል ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ይህንን ነገር የምንናገረው ከሁለቱም የወጡትን መግለጫ አይቼ ነው። እሱም በተለይ ከመንግስት አካል የወጣው መግለጫ በጣም ትንሽ የሚያስከፋ ትንሽ የሚያበሳጭ ነው እና ያንን በተመለከተ ነው ደግሞ ካንተ አባባልም ደግሞ ተነስቼ ኦሮሞ አዳ አለው ኦሮሞ የራሱ ስርዓት አለው እና ኖ ዋር እያለን ሁላችንም ትዊተር ላይም የተለያዩ ፔጆች ላይም እንትን እንበል ነው እያልክ ያለኸው። ይሄ ነገር ኢስቱሌት በጣም ሶሻል እንትን ነው በጣም ዘግይቷል ብዬ ነው የምለው። ምክንያቱም በእርግጥ ተስፋ ቋጥረን ይዘ የመጣኸው ተስፋን ማውጣት አልፈልግም፣ ግን የምንሰማቸው ነገሮች በተለይ ከስርዓቱ የምንሰማቸው ነገሮች የሚጻፉት ነገሮች ትንሽ እንዳልኩ የሚያስከፉ ናቸው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለድርድር የሚያህል ጊዜ ትልቅ ነገር ነው የተደረገው። ሁላችንም ከሁለቱ አካል ሆነን ግፊት እያደረግን ነበረ፣ ግን ብልጽግና የተቀበለው ነገር የለም። ከዚህ በኋላ ብልጽግናም ደግሞ ይህንን ተቃዋሚውን የኦሮሞን ጥቅም ይዘው መስዋዕት እያደረጉ እየታገሉ ያሉትን ወንድሞቻችንን አልቀበልም ነው ያለው በደፈናው። ስለዚህ እዚህ ጋራ ምንድነው መደረግ ያለበት? መንግስት እርምጃ ሊወስድ ተነስቷል። ኖ ዋር ስትል ወይንም ደግሞ ኦላም ሆነ ሰይጣንም ሆነ ብልጽግናም ሆነ ማንኛውም አካል መሳሪያ ያውርድ ብለሃል፣ በኦሮምኛ ማለት ነው። ተደብደቡ ነው፣ ተቀጥቀጡ ነው፣ ዝም በሉ ነው፣ ራሳችሁን አትከላከሉ ነው። ምክንያቱም እኛ እንደምናስበው አይደለም። እንግዲህ በቀደም ለታ ነበርክ ስብሰባ እንትና ጃል መሮ ሲናገር ማለት ነው። ዛሬ ትላንትና 500 አይደለንም ብዙ ነን፣ የቀን ወጫችንም እንደዚህ ነው ብሏል። እኛ በምንለው የሚቆም አይመስለኝም። ሲመጡብን ደግሞ ዝም አንልም። ምክንያቱም ዝም የማያስብል ነገር ነው እየተደረገ ያለው። ባይሆን ማድረግ ካለብን እኛ ወይም መዝመት ካለብን መንግስት ላይ ነው። መንግስትን ማስገደድ ነው ያለብን እንጂ ተቃዋሚን አይደለም፣ ወይንም ደግሞ የህዝብን ጥያቄ ይዞ የወጣውን አይደለም። ምክንያቱም ህዝባችን እያለቀ ነው። አያና ህዝባችን ጥያቄ ግን አለኝ ላንቺ። ችግር የለውም። እኔ ማንኝ እንኳን ያንቺን የቴና ሀሳብ አይደለም ነው እንኳን ያንቺን የቴና ሀሳብ አይደለም ነው የተናገርሻቸው ነገሮች ኦልሬዲ ኮንክሉሲቭ የሆነ ነገር ያለቀ የተጠነቀቀ አድርገሽ ነው ተናግረሽ የምታልፊው እና ውስጣቸው ግን ጥሬ የሆኑ ነገሮች ስላሉ ላውጣና ላሳይሽ። አንደኛ አሁን መንግስት የሚያደርገውን ኦልሬዲ ታጠቀ ትልቅ ኃይል ስላለ በቦላ በኩል መሳሪያ የሚባለው ነገር ይሄ ኦልሬዲ ቱ ሌት ነው ካልሽ መንግስት እንግዲህ አልታጠቀ ኃይልም የሌለው ከኦላ ያነሰ እንደዛ ማለት ያደ አልሻላልኩሽም እንጂ ምን ነው ስሜት እንትን ላይ አይደለሽም አይደለ? አላልኩም። አረፍተ ነገሩ እንዲጨርስ ስላልፈቀድሽ ነውና ረጋ ቀስ ብዬ ነው የነገርኩሽ ያለው። መንግስት ያልታጠቀ አቅም የሌለው ከኦላ ያነሰ መሳሪያ ከኦላ ያነሰ ታጣቂ
ከወላ ያነሰ እንትን ያለው ቴክኖሎጂ ያለው ሆኖ ይሁን አለንና የባሰ የህልውና ችግር ከመጣብን እሱን ሰስፔንድ አድርገን $10 ቢሊዮን ዋር አፓራተስ ቢልድ ማድረግ እንችላለን የሚል ነው። ኦላም ደግሞ አሁን በቀደም በጣም ሰፍተናል፣ ትልቅ ነን፣ በቀን 1 ሚሊዮን እንደዚህ የምናወጣ ትልቅ ኃይል ነን ብሏል። ኦኬ እነኚህ ትልልቅ ኃይሎች ናቸው። እነሱ የሚደባደቡ ቢሆን እኮ እኔ ችግር የለብኝም፣ ተውላቸዋለሁ። ግን አሁን ቱሌት ብዬ የምተወው አይደለም። እኔ እነሱ መደባደባቸውን እኮ አይደለም። እነሱ እንደው ቦክስ ሜዳ ገብቶ ሌላ ቦታ ሄደው የሚዋጉ ቢሆን ችግር የለም። ህዝብ ያልቅብናል በመሀል። ህዝብ አለቀ በመሀል። ህዝቡ ጦርነት አይፈልግም። ህዝቡ ጦርነት አይፈልግም ማለት ኖ ዋር ሲባል እኮ ወቦ ኖ ዋር አያደርግና መንግስት ደግሞ ዋር ያደርግ ማለት አይደለም። ኖ ዋር ማለት ማናቸውም የዋርን እንትን ያቆሙ ማለት ነው። we don't want war ነው፣ ጦርነት ነው አንፈልግም ያለው እንጂ እንትና ይሄንን ይፍታ እንትና ይሄንን ይስጥ ለዚህ ይደራደሩ ምናምን ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ፖለቲካ ነው። ከዛ ያለፈ ነው፣ የድርድር አካል ነው። ግን የኛ የመጀመሪያ ፍላጎት ጦርነት አንፈልግም። የኛ ፍላጎት ይከበራል ወይስ አይከበርም ነው። the litmus test is in the liquid. the litmus paper አስገብተናል። ምንድነው የኛ ፍላጎት ለነሱ ምን ያህል ነው ዋጋው ነው ትልቁ ነገር እየተነጋገርኩ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ፍላጎት overwhelmingly ጦርነት አንፈልግም። በወቦ ፖለቲካ የስራ ነፃ ያወጣ የኦሮሞን ህዝብ በራሱ የመተዳደር ይሄ ሁሉ ያደርግ መንግስት ያስተዳደር ኦሬዲ ነፃ ወጥተናል ይበል የፈለገው ይሁን። at the end of the day ግን ይሄን ሁሉ ጦርነት በመሳሪያ እንዳይከናወን መሳሪያ ሲነሳ ነገ ደግሞ ዛሬ መሳሪያማ መቆም አይችልም ይቀጥል የሚሉ ሰዎች ነገ የሰው ሬሳ ይዘው መጥተው እዚህ አናላቀስም ከናንተ ጋር አናለቅስም እያልናቸው ነው ያለው። because ዛሬ እንዲገደል ምክንያት የሚሆነውን ጦርነትን ማስቆም እምቢ ያለ ሰው ነገ የጦርነት ውጤት ሲመጣ እኔ አጠገቡ ቆሜ አላለቅስም። ምክንያቱም ራሱ ገዳይ ነው፣ የገዳይ ተባባሪ አድርጌ ነው የማስበው። ማንንም ይግደለው፣ መንግስትም ይግደለው፣ ኦላም ይግደለው፣ መሳሪያ ሁለቱም መሳሪያ ይዞ ሁለቱም ጥይት የሚተኩሱ አካላት ናቸው። ሁለቱም በጉልበታቸው በኃይላቸው ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም የመረጡ ናቸው። በንግግር መፍታት ሀሳብ አንጻር ኖ ዋር ነው። ግን አነጋገሬ እዚህ ጋር ግልጽ አልሆነም። እኔ ያልኩት ምንድነው መንግስት አቅም የለውም ወይም ደግሞ መንግስት ከኦላ ያነሰ መሳሪያ ይዟል አይደለም ያልኩኝ ያለው። አላስጨረስከኝም እንጂ ልቀጥል ነበረ። በነገራችን ላይ እኔ ያልኩት ምንድነው በኦላ ጃልመሮ በተናገረው የዙም ስብሰባ እንትን ላይ መግለጫ ላይ ነበር እንዲህ ብሎ ተናግሯል አልኩኝና እንደዛውም ደግሞ መንግስት ከማንም የበለጠ በአፍሪካ ሀገር አሉ ከሚባሉ አይደለም ከተቃዋሚ የህዝብን ጥያቄ ይዘው ከመጡት አይደለም ትልልቅ ከምንላቸው ከነግብጽ ከነሌሎችም ሀገር የማይተናነስ የሚሊቴሪ ኃይል እንዳለው እኛም አይተናል፣ እያየንም ነው። ሲያስገባም ሲያስመርቅም እንትን ሲልም አይተናል። ምንም እንትን የለውም። ስለዚህ እኔ እየተናገርኩ ያለሁት ምንድነው እነዚህ ኃይሎች የህዝብን አሁን ምንድነው ኦላ የግል ጥያቄ አይደለም ይዞ የመጣው ኦላ ይዞ የመጣው የህዝብን ጥያቄ ነው፣ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ሲታገልም የህዝቡን ጥያቄ ነው ይዞ የሚታገለው እንጂ የብቻውን አይደለም። እዛ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ይሄ ነው እኮ የምልሽ። አልሰማሽም? የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ጦርነት አቁም ነው የመጀመሪያ ጥያቄያችን። ጦርነት አቁመንማ ንገሪኝ እስኪ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የትኛው ነው? የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ መጀመሪያ የማንነት ጥያቄ ነው፣ የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው፣ የእኩልነት ጥያቄ ነው፣ የስልጣን ጥያቄ ነው። 7 ጥያቄዎች አሉ። የራስን ዕድል በራስ የመወሰን ጥያቄ ነው። የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም አሁን ካልሻቸው የሽግግር መንግስት ሰላም ነው ከምንም ነገር
አሁን አንቺ የምትያቸው የማንነት የምናምን ኦሮሞ ማንነቱ ማን እንደሆነ የማያውቅ ኦሮሞ ካለ በራሱ ምክንያት ወይም በታሪካዊ ችግሮች ምክንያት የደረሱበት ጫና ነው። ከሱም ውስጥ እየተወጣ ነው። ኦሮሞ ትልቁ የዲነግዴ የሚባለው ጥያቄ አሁን የኦሮሞ የኢኮኖሚ ጥያቄ ማለት የትኛውን ኢኮኖሚ ነው ጦርነት እየተካሄደብሽ ትምህርት ቤት የማትማሪበት ወለጋ ውስጥ ያለውን ችግር ብታይ ለማመን ነው የሚያስቸግርሽ። ቦረና ውስጥ ያለው ነገር ሰው በወባ የሚሞትበት እንደዛ ሰው የኢኮኖሚ ጥያቄ ካለሽ በህይወት የመኖር ጥያቄ ካለሽ ጦርነት እነኝን ሁሉ የሚያከሽፍ ነው ሲጀመር እና በሰላም እንደ ህዝብ አንቺ የምትናገሪው ማለት ነው እንደ አንድ ፖለቲካል ኤንቲቲ አካል ሆነሽ ነው የምትናገሪው። እንደ ወቦ ደጋፊ ነው የምትናገሪው። ኦኬ እዚህ ጋር የፒፒ ደጋፊ አሉ። ሆልድ ኦን የፒፒ ደጋፊ አለ። ከፍቶ ደግሞ እሱ እንደ ፒፒ ደጋፊ ተናገር ካልኩት ማለት ነው እሱ ደግሞ እንደ ፒፒ ደጋፊ መንግስት አሁን ያወጣው መግለጫ ኦፌንሲቭ ነው ካልሽ የሱን 10 እጥፍ የሚሆን ኦፌንሲቭ ነገር ስለ አንቺ ስለምትደግፊው የህዝብ ጥያቄ ነው ስለምትዩ ትግል የህዝብ እንዳልሆነና ሽፍታ እንደሆነ የህዝብ ትክክለኛው እሱ እጅ እንዳለ ይነግርሻል። አንቺ ደግሞ ይሄኛው የሚኒሊክን የሚያስፈጽም ስቴት አፓራተስ እንደሆነና የህዝብ ጥያቄ አንቺ ጋር እንዳለ ይተነግሪኛለሽ። ሶ ስኩዌር ዋን ላይ ናቸው እናንተ ጥያቄዎችና የእናንተ የህዝብ ጥያቄ አንዱ የህዝብ እንዳልሆነ አንቺ የህዝብ እንደሆንሽ ይሄኛው ህዝብ እንዳልሆነ የሚለው ነገር አልቀበልም ነው እዚህ ሩም ውስጥ ብለሽ እዚህ ሩም ውስጥ የምቀበለው ኦሮሞ የሚሸት ነገር ነው። ፒፒ የሚሸት ወቦ የሚሸት ሳይሆን ያኛውን ሰብዶ አድርገሽ እንደ ኦሮሞ ደግሞ ለኦሮሞ ሁለቱንም ከኦሮሞ ላይ ጦርነት አቁሙ የሚል አላማ ነው ያለኝ። ኦኬ ለዚህ መጀመሪያ ስገባ ለየት ላለው ዛሬ ብዬ ያልኩኝ ለዛ ነውና ድምጼን እንዳታደርግ ያልኩት ለዛ ነበር። ተናግረሻል እኮ አላፈቅኩም። ቆይ እሱን ነው የምልሽ ኦሮሞ አንቺ ግን ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ የቆየሽ ልጅ ነሽ። ሩምሽ ውስጥ አንቺ አንድ ነገር ሀሳብ ለማስተላለፍ አንድ ነገር ልትሸጭ አንድ ነገር ልትናገሪ መተሽ ማለት ነው ለሰው እድል ትሰጫለሽ ታናገሪያለሽ። ግን አንድ ሰው መጥቶ አንቺ የምትናገሪውና የምታስኬጂውን ነገር ራሱ የራሱን ሀሳብ ሩሙን ከፍቶ ሊያወራ የሚችለውን ነገር መጥቶ እንዲያወራ አትፈቅጂለትም። ለእኔ አትፈቅጂልኝ፣ ለማንም አትፈቅጂም አይደለ? ሀሳብ እኔ እዚህ ሩም ውስጥ እያስኬድኩ ያለሁትን ነገር ሪስፔክት እንደምታደርጊ ይገባኛል። እኔ እዚህ ሩም ውስጥ ይህንን ነገር አልቀበልም። ጂጂ ኦሮሞ የሚሸት ነገር ነው የምፈልገው፣ ሰላም ፈልጋል። እኔም ደግሞ አያናዬ ኦኬ ብዬ መውጣት እችላለሁ ማለት ነው። ቴንክ ዩ ጂጂ አመሰግናለሁ። እኔ የምፈልገው እሱን ነው ፍላጎቴ እና ችግር የለውም በዛ ደረጃ ነው። እሺ እኔ ግን የኦሮሞ በዚህ በመጨረሻ እኔ የኦቦንም የማንንም ሳይሆን አንተ ነው ያልከኝ እንጂ እኔ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ የማምንበትን የተናገርኩት። አስቀይሜያቸው ከሆነ ኢፋማ አልተቀየምንም። በደንብ ነው መረዳሽ ጂጂ፣ አልተቀየምንም። ጀስት የቶፒክ አሁን እያስኬድን ያለ ነው የቶፒኩ ልዩነት ነው። የወቦ ሩሞች አሉ፣ የፒፒ ሩሞች አሉ። ይሄኛው ደግሞ ወቦንም ፒፒንም የማይመለከት ሁለቱም መሀል ላይ መጥቶ ለኦሮሞ ህዝብ ፍሬ ያለው ነገር ያምጡልን የምንለው አንድ ነገር ነው የጠየቅነው። አንቺ ያልሽው 7 ነገር አለው በዚህ በኩል በዛ ደግሞ 10 ነገር ሊኖረው ይችላል። ጥሩ ነው well and good but for the Oromo people for the entirety of the Oromo people እኔ የሃርት ቢቱ ፐልሱ question number 1 stop war ነው የሚለው። stop war ፒፒ ነው፣ stop war ኦላ ነው፣ stop war everybody priority ነው። ደግሞ ለብልጽግና በዛው መልእክት አድረስለት ስቶፕ ዋር ብለህ እንዴታ። ዋናው ማን ነው እንጂ ዋናው ብልጽግና ነው። ያ ዋናው ብልጽግና ትልቅ ካለው ይኸውልሽ ብዙ ካለው ብዙ ይጠበቅበታል። ብዙ ከተሰጠው ብዙ ካለው ብዙ ይጠበቃል። በሰራዊትም በአቅምም በባንክም በተማረ ሰው ብዛት በሁሉ ነገር ብዙ ያለው መንግስት ነው። ከመንግስት ብዙ ይጠበቃል። ግን ከኦቦም ደግሞ ምንም የማይጠበቅ ዝም ብሎ እነሱ የኮባ ክላሽ አይደለም የያዙት፣ እነሱም ጥይት ነው የያዙት፣ መሳሪያ ነው የያዙት። መንግስት እኮ ሄዶ ነው እርምጃ የሚወስድባቸው እንጂ እነሱ መጥተዋል። እነሱ ጥያቄ ይዘው ነው እየተዋጉ ያሉት። እነሱ ጥያቄ ይዘው ነው። መጀመሪያ እኮ በሰላም ነው ማን ወዴት ሄደ የሚለውንም ለማጣራት ብዙ አያስቸግርሽም። ይሄዳሉ፣ ይገጫጫሉ። አይ ቲንክ አያና ይፈመለ ኢንተራፕት ሲንኮቹን በርባዱ ጂጂ ሳትወጣ በፊት ማለት ነው። ምን መሰለህ አያና አሁን አማሽ እኔ በቃ ጨርሻለሁ። አፋን ኦሮሞን ናሳ ነጋቲ ፊልሽፓስ አብሽራ ሶ ማልሴተኒ ኖኒ ማርቆስ ሆልድ ኦን አር ዩ ኦኬ ሶሪ ኦኬ ጎ አሄድ ከሷ ጋር ልጨርስና እድል ስሰጥህ ነው የምትናገረው። ማርቆስ ቀጥሎ አዋሽ ነው
ishee fittee ችግር የለውም ጂጂ ታሰው በርባደታናን ቪዲዮ ሊንክ lakki achuun ani lamaan keessan iyyuu keessummoota kooti mana koo keessatti mari'achaa jirra nan beeka jijiidhaan nan beeka waan ta'eef haala isheetiin afaan galuuni seera beektuun inni haasofsiisa so kanadha dubbichi. rakkina qabu. Kontaane yaaduma kennannee babaadhaan malee nuni akkasuma. Isan jedha. Ani manicha deemsisaan jira waan ta'eef rakkinni hin jiru. Awaash achi booddee Maarqositti deema. Galatooma. Ani waan hin jedhuu fedhu hin dhaga'amaa sagaleen koo. Ni dhaga'ama. Hayyee fayyaa ta'a baga jiraattan hundumti keessaniyyuu. Uummanni keenya baay'een isaa tuffatamee jira. Karaa garanaa karaa gara zillee maqaa dha'uus yoo barbaachisu dhiisne. Waanni kuni furgaatoo nuu ta'uu danda'a waan jedhuun amanaan. Amman nama wanta amma ka'e kuni furgaatoo ta'uu danda'a. Maal jennaan uummanni ijaaramuu qaba. Uummanni ijaaramuu qaba. Humna isaa agarsiisuu qaba. Akkuma barbaade akka mana mashataa hundumtuu namarratti sirbu akka hin taane uummanni mataa isaatiin otoo daangaan siyaasaa hin dhorkin siyaasa barbaannaa hordofnu uummanni kabajamuu qaba. Uummata keenyatu kabajamaan jiru amma isaa kana. Uummatatu kabajamaan jiru. Waggootii baay'ee uummatatti hin himamu kan du'u uummata wanti irratti walii galame hin himamu wanti ta'e hin himamu waggootii baay'ee jechuudha. Waggaa 30 guutuu hojjetaa akka turan hin beekna wanti uummatatti himame tokko isaallee hin jiru jechuudha. Fudhadhu namaan jedhan. Fudhadhu namaan jedhan yoo didan gantoo namaan jedhan. Kanaaf karaa garanaas karaa garasiis wanti amma ka'e kun noowar itti fufuu qaba. Sun ijaarama fida. Ijaarama cimaa fida. Wanti kun duubatti akka hin deebine miidiyaa qabnu hundootti fayyadamu hundi keenyayyuu hashtag noowaariin itti fufu. Kanuma jechuu barbaada waan biraa dubbachuun fedhu galatooma. Naaf ta'u fayyaa ta'e Awaash keenya. Thank you very much. Maarqos itti fufu. Okay, tole galatoomaa hundi keessan nagaan isiniif haa ta'u. Ani kanan jechuu barbaadu yaa akka hawaasaatti haasofna. Siyaasa warra siyaasaaf dhiifna. Garuu akka amma keessa jirutti akkuma ati jetteyyuu waraanni dhaabbachuun dirqama. Qabsoon karaa adda bilisummaa Oromoos geggeeffamaa jirus qabsoo osoo maqawwee qabatanii jiranii osoo uummatni hin ajjeefamin osoo namni hin miidhamin geggeeffamuu hin danda'amu. Akkuma obboleessi keenya Awaash jedhee araarri ibin wayyaaniif mootummaa gidduutti yeroo 2-3 osoo fudhatiin si'a tokko milkaa'ee kan keenya garuu akkuma inni jedhe wanni irratti wal dadhaban maali? Mariin geggeeffame maali? Maaltu jira wanni uummata kana gammachiisu maaltu jira wanni uummata kana gaddisu achi keessa maaltu jira kan jedhu hin jiru. Dimshaashumatti as baanii osoo nu quban qabaatiin uummati keenya gidduutti dhumaa jira jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti na fudhachuu dandeenya. Ammaatii kana keessaati sababa abaa'oo deeggarta jedhamanii ji'a 2 gidduutti maatii nama 2 dhabne jechuudha. Isayyuu haala suukanneessaan. Kana kan gochaa jiru immoo dhugaama dubbachuuf gara lamaanitti yoo gamaggamne warra bosona jiru osoo hin taane waraanni mootummaas gaafa uummata keessa bobba'u kan isaan fookas gochuu qaban warra qawwee hidhatee jiru osoo hin taane warra uummata nagaa waa tokko hin beekne ati shanii deeggartaa ati kana deeggarta jechuudhaan uummata nagaa lafatti hidhaa jiru. Kun dhaabbachuu qaba. Karaa mootummaas itti himamuu qaba jechuudha. Kanaaf nuni kan barbaannu nagaadha uummati keenya nagaa barbaadan erga walii galuu dhabanii walii galee dhaban. Ammas kana booddee kanan sodaadhu kana booddee maaltu ta'a? Wal dadhaban miti ammas kana booddee waraanni kun itti fufee uummati keenya lafarraa dhuma taanaani nuni akka sabaatti kaanee waa tokko gochuu qabna jechuudha. Akka sabaatti gurmoofne wanni tokko lafa kaa'amuu qaba. Meerri beektonni Oromoo waan kanarratti maan dubbatan warri siyaasa beekan waan kanarratti maan dubbatan warri siyaasa hin beekne qofti gabareen keenya qodaan bulaan keenya lafatti barabaraan ajjeefamuun kun irraa dhaabbachuun dirqama isaati. Nuni kaaman sen siyaasofne siyaasa illee itti bilchina hin qabnu akka sabaatti miidhamnee jirra jechuudha. Namni maatii isaa keessaa sababa abaa'oo deeggarta jechuudhaan maatii keessaa yoo xinnaate parsantii 75 ol kan maatii hin dhabin hin jiru Oromoo keessaa jechuudha. Kana eenyu kan godhaa jiru waraana abaa'oo miti. Waraana adda bilisummaa Oromoo miti. Waraana adda bilisummaa Oromoo bosona keessa ta'a isaan isa barbaacha dhaqu. Gaafa isa barbaacha dhaqan isaaniin dhiisanii uummata nagaatti as deebi'u. Kanaaf nuni akkuma jedhame number 1 kan gochuu qabnu fokkasiin keenya we need to stop war. They need to stop war. Yoo walii galan yoo walii galan dhuban dhiisan.
Kanaaf irratti hojjedhaan jedha anis yaaduma gabaabaan qabaa galatooma. Fayyaa ta'e Marcos. Thank you. I think Mohammed. Jabanaadha. Ayyaana nagaa jara keenya hundi keessanuu nagaa. Kam nagaadha. Baga jiraattan gaa ayyaana silaa gaaruma ati. Anyway, yani yaada takko lamaan qabaa sanbooda ummanni akka jirutti noowaarii kana qabachuu qabaa. Ijoolleen gartee manoota warreen akka Abbaa Abdii Aslii faa hunda Mubaarak faa hunda geessuu qabanii waan safaataan sayinaadha. Jecha amma ayyaanaan gaffide kana waa jijjiiruu dandeenya. Jara keenya paawara keessan hin dagatina. Warri mootummaas warri gaara jirus paawara keessan cabsuudhaaf wanni isaan itti jiran addaan isin bibbituuf. Dhugaa dubbachuuf Abiyyillee kurkumaa wayyaanee yookaanuu qulfii hancufa wayyaanee fuularratti tuftu jalaa baastanii 4 kiiloo neeytanii marroollee Ugaandaarraa fiddan. Paawara keessaniini jechuudha. Akka nama kana dura qawwee malee paawara dhabeen godhatina. Qawwee malees paawara qabaachaa turtan. Paawara isa ajaa'ibaa. Paawara East Afrikaan dadhabdee uummanni Oromoo qabaachaa ture. Galatooma jara keenya. Kanaaf uummanni kuni akka siyaasni kun uummatatti gadi hin buune warri siyaasaa taphachaa jira ayyaana keenya. Siyaasni uummata burjaajeessu. Akka uummanni wanta takka wanna xiqqoos mootummaa harka micciiree gaafachuu hin dandeenye. Akka uummanni jireenyuma xixiqqoo tokkoof gaafachuu danda'a. Siyaasa fedhe qaama fedhe harka micciiruu danda'a. Mootummaa fonqolchii miti no. Haa ta'u jijjiiruu danda'a. Paawara harkatti galfachuu danda'a jara keenya. Wanni ammaan tana jarri deemee wal gaafate maal akka informationatti waa sadii wal gaafatan wanni sadeen isaan gaafatan gurguddaa takka bakka Biraanuu Juulaati lammaffaa bakka Dayinnatiiti sadaffaa harka sadii Oromiyaa keessaa qabaachuudha. Wanni abaa'oon gaafatte jechuudha. Harka sadii Oromiyaa keessaa qabaachuu koree Oromiyaa seelan yookaan warra Oromiyaa bulchan keessaa harka sadii bakka Biraanuu Juulaa bootaa Dayinnati yookaan Tikaati. Qaamni isaan irra wal dhaban jechuudha. Wanna gurguddaa kana. Wal dhabbii isaanii kana maal fudhataniiti? Akka nama sanduuqa reefkaa tolchuu reefka ilmaan Oromoo gurguruuf akka waan isaan lachuu sanduuqa oomishanii. Eenyuutu isaan ajajate isaan lachuutu Oromoo kamirraa diina kam ittisa? Mootummaan diina kam ittisuu barbaadeeti? Marroonoo diina kam Oromoorraa ittisuu barbaadeeti? Yookaan warri gaara jiru diina kam ittisuu barbaadeeti? Jara keenya nuti ilmaan Wallaggaadhaa rakkatanii jiran carraa amma argame kanatti waliigaluu dhabuun isaanii akkuma fedhan isin godhu hawaasa kana akkuma fedhe godhu eenyu marroo eenyuutu chaarjeratti kaatee nuu loli wanna barbaannu tamarroon nuu fidu maali marroo sanuu nuututu bar biyya galchee qeyrootu biyya galchee Ugaandaadha. This reality. Abiyyi wayyaaneen kalee hancufarratti tuftu Abiyyi fi Shimallisis Oromootu wayyaanee jalaa baasee aangoo galche. Isaan lachuu Oromoo kan bilisa baasa marroon. Abiyyoo aantummaa Oromoo kamii qaba? Maaf Oromootti taphatan? Oromoon sadarkaa akkam jira? Barattoonni kutaa 12 carraa isa dhumaati. Kutaa 12 jechuun. Kanatti nama miliyoona meeqa feel godhan? Maal jechuu?
Uummanni mirga takka gaafachuu hin danda'u. Nama 30 awwaaltee biyyee harkarraa dhadhaattee galta. Osoo inni duuti nurra haa dhaabbattu hin jennu. Uummata keenya akkanatti kholaasee waraana lameen jeneraala sadiitu argame araara kanarratti. Jeneraala sadii marii namni gaggeesse. Jeneraalli sadeenuu warra Wallaggaati. Jeneraalli sadeenuu nutti taphatanii isaan akka lola naannoo godhuudhaaf maa Biraanuu Juulaa faan deemin jeneraalli biyyaa maan deemin asii fuudhee kana gad argan jeneraala sadii nutti taphatanii Oromoo taphatanii isaan lachuutu addunyaan maal arkatte. Okay, waliin gallee malee maal irratti wal dhaban maal wal gaafata maaliif hin dubbanne kasan duraa maan dubbanne ka eltiraadhaa maan dubbanne waan eltiraarra walii galan gaafa dura galan waan san duraa ka irra wal dhaban ka ammaa ka irra wal dhaban clearly maa addan hin baafne isinitti taphachuu jiran no waarii kana jabeessa uummata kiyya hin barbaannu wanni kun lafa qabatee hawaasa keessa gabbu'ee qeyroo harka seenuu qaba bakka. Mootummaa fonqolchina jenna waraanni haa dhaabbatu siyaasni nagaa lafatti gadaa deebi'u waggaa 6 Abiyyiif kenninee jira warra biyya bulchuuf waggaa 6 carraa kennineef okkora tasgabbeessuuf haalota garagaraa ni barbaachisa kannuufiin uumaa rakkoo hin qabu jabaatee jira amma nagaas buusuu ni danda'a dimokiraasiis lafa qabsiisuu ni danda'a yoo barbaade mootummaan yoo hin barbaade paaworaa eltiraan dhahajee humnaa xarraq jechaan jiru mootummaan paawora qabu kanaan dimokiraasii tasgabbeessuu ni danda'a. Warra heera kabachiisu jaarratee jira yoo barbaade. Yoo ilmaan Oromootti taphachuu barbaade malee mootummaan ilmaan Oromoo akka inni mataa ol hin qabanne godhuu yoo barbaade malee. Humna heera tasgabbeessu akka Akkasitti abdii kanarraallee kutachuu hin qabnu amantii qabnuuni akka uummata keenyaa nageenyi bu'u waaqa keenya kadhachuu qabna malee abdii kutanneetiin kun ta'amee kana booda nageenyi hin jiru jenneetiin bakka nageenyi jirutti badii labsu. Nurraan barbaachisu keessaayyuu yeroo baay'ee kan nama aarsu ijoollee asirra jiranii. Sun haadha kiyya taati. Ijoolleen karaa irratti hafan sun osoo ijoollee kiyya ta'anii keessaayyuu warri biyya ormaa kana laaluu qabna. Jabaadhu ati mawaa jirta akkas ta'e jedhanii lamanaati walitti jabeessuurra karaa mootummaanis karaa woboonis ijoolleen jiranii kana gochuurra. Maanurree madduu qaba kan jedhu standing qaba. But inclination koo gara kami mootummaatu a little bit obsa godhachuu qaba. Isatu give godhee take gochuu qaba. Uummanni kun hammam akka inni dhumaa jiru hattuuwwanii fi faannoon gamaa kan fixaa jirtu uummata Oromoo kana beeku irra caalmaatti kan beeku mootummaa caalaa security mootummaa caalaa loltuu mootummaa caalaa kan beeku jedhanii yaadu. Uummanni beela'uu hin qabne beelaa jira. So ceasefire kun haala itti ta'uu danda'u irratti we need to next session we need to talk about the methodology by which
noowaariin kun akkamittiin lafa qabachuu danda'a. Okay, miidiyaa adda addaa fayyadamnee akka uummataatti nuun piriizarii gochuu qabna. So let's say nowhere waan hundi keenya advocate goona noowaraa goonu noowaariin sun garuu mootummaa biratti akkamittiin ta'a warra sana birattis akkamittiin ta'a hattuuf warreen faannoo kan akkam goonee ofirraas ittisuu dandeenya kan jedhu immoo faanuma otoo haasofnee because it needs its own session. Sessionii biraatti nutti gabaabbata waan nammaasofnu yaadisaa garuu I do really appreciate filannoo biraatu hin jiruuti kallattii adda addaatiin qeeqni jiraachuu qabaa yoo jiraachuu mala ta'a yoo kana haasofnu garuu akka uummataatti yeroo yaadu my families are under risk under threat and the being killed so kana yaaduun hin qabaa kuni gaafa ta'u maal gochuun hin qaba zen yoo calluma jenne walmoo hin jiraataa no way out hin jiraatu in short period of time so wal fixxa malee wal dhuma malee. So the only medium maltu ta'uu qabare maqaalolli kun somehow with some methods dhaabbachuu qaba isa duratti ani namni dhumtu more or less uummata koo jecha garuu no war ceasefire jiraachuu qaba kan jedhu yaadan hin qaba akkamittiin ta'a methodology maaliin ta'a kan jijiin sila kaaste salphaa miti baay'ee very strong kan isheen kaasaa turtellee so mootummaa qeequu keessatti furmaanni taasisee dhuuf gaaffiin keenya ijoollee waboo qeequutiin gaaffiin kun furmaata argachuu danda'a moo gidduu galeessatti argachuu danda'a isa jedhu sana sirriitti xiinxalanii yaaduutu barbaachisaa ani otoo gidduutti lamaanurraayyuu gidduutti akka isaan dhufuu malan agutoon irraanfatamiin otoo hin dagatamiin akkuma sila kaaste jarreen kun otoo isaan bakka abdii kun irra hin jedhiin never give up jechaan ture ani never give up on peace talk isa jettu kana give up gochuu hin qabnu lolli uummata Oromoorraa waan yaanazar dhaabbachuu qaba miinsi sanatu hiixuquu hin dandeenya nuni isarratti haasofnuun jedha yaana warreen kaanillee akka kanaatti hubachuu qabna walqeequun jiraachuu ta'a garuu amma lubbuu uummataa irratti yeroo itti walqeeqnu miti no time people are dying of hungry beelaan uummanni du'aa jira baay'ee lolaan du'aa jira taayimiin hin jiru walqeequus not right time now yoo baay'ate nun ceasefire goone gara beela sana hir'isuutti tarkaanfachuu qabna ceasefire yoo goone next step peace talk ta'a jechuudha naasaama malee gaaffiin isaan qabatanii isaan haafuu miti kan mootummaanis inni akkas godheera haafuu miti what is peace talk ittaanee kan dhufu haasaamu ammaaf garuu ceasefirein otoo nuuf ta'ee akka uummataatti nu barbaachisa jennee advocate otoo goone gaarummaa qabanatti fakkaatan out of this context ay mootummaa barbadeessuu dandeenya within short period then we need to keep up of fighting yoo jenne handhumaa jiru uummata Oromooti handhumaa jiru maatii keenya jenne yaaduutu to be honest nu barbaachisan jedhanan deres thank you Yana. Yeah, fayyate ulfaaddu Dr. Duga. Yeah, we have come to the end of our session har'a. Didamana kennita nan bodu bedde 20 seconds. Sa'aatii 20 jettee? Ayyaana kiyya. Anatu doktarii siin jedhi famaddaan si kutee an caaltuun jettee immoo kuwa maalifiini anis haada sin qeewwan ta'eefu naaf buusaa itti fufi rakkinni. I have something positive. Please stress akka hin goone yeroo kee gubdaan nu gootaati namni si galateeffata ana sirra yaa'u garuu ana waan na gammachiisuma si galateeffadha. Jabaadhu dhugaa anaaf akka ribna fudhatu na gooteetta because Commenti warri jalaa barreessan tokko argeera rakkinni hin jiru tokko fayyitu hundumtu yeroo hundaa waa nuun galu waan ta'eef akkasumatti walii hubannaa har'aa fi yeroo qabnu waliin qabnu xumurreerra Dr. Dhugaan yaada cimaa kaasteetta Isaayyaastuu nama Amaara. Waanuma sirrachuu qabdu tokko jechuudhaaf yoo daqiiqaa tokko na laatteef. Fuudhu daqiiqaa tokko maalan ta'amu. Guddaa galatoomaa yaada baay'ee namatti toludha abdii namatti horudha hundaan ol wanti nuun kaasaa jirru waraanni haa dhaabatu jechuun waboo bosonaati keessaati agabuu dhagaa boraafatee rafaa jiru yookaan aarsaa guddaa baasaa jiru hubachuu dadhabdan jettanii akka itti warri yaaddan jirtu kana jechuun miti mootummaan hidhatee jiru amma funyaan isaatti sabaaf sablammii hunda akka waraanaatti ijaaree of keessaa qabu dirree Oromiyaatti dhaqee dirree waraanaa kan gooneessa jedhudha. Isa kana hubachuun dirqama ta'a. Gaarii natti fakkaata. Dhumaatiin guddaa Oromiyaa irratti dhufa waan ta'eef isa kana gidduu
galeessa godhachuu qabna. Lammataa yaada gurbaan tokko kaasee xiqqoo yaada sirrachuu qabu. Yaada namaa irratti illee yaada kennuun gaarii miti. Ati waltajjiin kee firiidha. Namni akka barbaadaa garuu yaada inni kaase keessaa tokko yaada hunduu 99 keessaa fudhadheera. Tokko ishee inni kaase sirreessuuf otoo hin ta'in yaada koo irratti kennuuf wantoota jeneraalli sadii Wallagga keessaa waan deemaniif utuu Biraanuun Juulaa dhaqee deemee wanti sun sirrachuu danda'a jennee akka itti yaadna miti. Akka Oromootti yaadnu saba keenya. No, this. Mamen akkasi. Isayas, this maal seetenni akkasidha. He's a free spirit, so waanuma ilaale waanumatti mul'atee dubbata. Sanaafan hin dhaabsisne anissi nama akkas gandummaa of keessaa qabu miti jibbas hin qabu akkasuma dubbata free spiritidha. Irra baay'ee stress gochuu hin barbaanne so garuu yaadi kee naa gala dhugaa isaati waan barbaade yoo barbaade irraa deeme dubbichi kan qabu dadhabe sababa biraatiin waan ta'eef isa inni hubanna. Yeroo biraas ni mari'annaa no war isa jedhu tokko isa #1 no war isa jedhu sana ni godhannaa maal dhiibbaama waliin akka jiru yaada kana irratti akka walii gallu isa agarsiisuudhaaf malee picturii jiru fi Twitteriin jijjiirama guddaa nuti daballee miti garuu Dr. Dhugaan kan dubbate strategically torbanarraa gaafa walitti deebinu strateejii lafarratti buusna. Gara PP irratti strateejii maalii fayyadamna maal fa'aa sirreessu irra gara obbo irratti maal goona warra araara kana isaanii walitti fiduu kana irratti hojjetan immoo isaanis akka jiilanii dhiisanii keessa